Ashamaa harka nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u hordoftoota kiriikiituu har'a viidiyoo birootiin deebi'ee dhufeetiin jira turtii keessa naga xumura viidiyootti na waliin gochuu hin dagatinaa warra chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu maatii chaanalii keenyaatti dabalamuu dandeessu viidiyoo jaallattan laayikii fi sheerii yaada qabdan immoo gaaffiis ta'e karaa koomentii gaafachuu barreessuutiin dandeessu isiniin jecha egaa gara viidiyootti osoo hin darbiin dursa lammii keenya Saawud Arabiyaa keessa jiranidhaaf hidhaa harka namaatiin dararamaa fi dhukkuboota garagaraaf saaxilamaa jiranii akkaataa amantaa keessaniin waa'ee kadhata keessanii bira dhaabbadhaa akkasumas sagalee ta'uu fi jalqabootii keessanii haa ta'uun isiniin jedha turtiin keessan dhaga'ammallee na waliin haa ta'u viidiyoon irra qabattee dhufee dhimma kunuunsaa rifeensa shamarranii irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Gaaffii rifeensa goggoguu yookaan jajjabaatuudhaa fi maal fayyadamnaa jedhu hojjedheetiin jira jechuudha. Isinis immoo viidiyoo keessatti gaaffiin keessan tokko tokkoon isiniif deebi'eetiin yaada. Turtiin keessan ammallee ittuma fufu rifeensa nuti qabnu uumamumaan iyyuu rifeensa jajjabaataa yookiin amala goggoguu qabudha. Isa kana garuu salphaamatti rifeensi keenya akka lallaafuu fi haala gaariif bareedaa ta'een akka argamu gochuun ni danda'ama. Wanti hundumtuu wanti uumama hin taane sirraa'u yookiin bakka barbaadametti argamuun akkasumaratti nama hin shakkisiisu. Kanaaf dibata nuti fayyadamnu rifeensa keenya murteessaadha. Rifeensa uumamumaan jajjabaataa goggogaa ta'uyyuu dibata nuti fayyadamnuu fi akkaataa nuyi itti rifeensa qaba keenya qabannuuf kunuunsinu murteessaa ta'uutii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota garaagaraa keessatti akka gaafa biyya jirruutti qibaatii nuti barbaanne gosa nuti qibaatii barbaannee fi akkasumas immoo rifeensa keenyaaf kan ta'u argachuu dhabuutii dandeenya. Isa kanaaf garuu mala yookiin furmaanni hin dhabamu jechuudha. Qibaatii nuti fayyadamnu yeroo baay'ee anis kan hin argee dhangala'aa yookiin qibaatii fasaashii ta'edha. Rifeensa jajjabaatu yookaan goggoguudhaaf immoo qibaatii fasaashii yookiin dhangala'aa kana yeroo baay'ee fayyadamuun homaa hiika hin qabu, faayidaallee hin qabu. Rifeensi keenya goggogaatii deema. Gaafa goggogee immoo ni ciccitaan buqqaa amaloota caccaboo akkasii waan agarsiisuu fi isa kanaaf mala itti fayyadamu rifeensa gaarii qabaachuuf akka hin gubne akka hin buqqaane akka maal hin taane. Qibaatiin asirratti argitan kuni ofii koo kanan fayyadamu isinis dirqama kana qabaachuu qabdu jechuu osoo hin taane waan isin bira jiru akkaataa itti fayyadama isaa beekuudha. Bakka tokkotti walitti makamee dirqama rifeensa jajjabaatuudhaa fi dhangala'aa yookaan qibaatii fasaashii ta'e fayyadamu osoo hin taane qibaatii dhoqqee yookiin immoo kireemiin ni barbaachisa jechuudha. Kireemii kanas immoo addatti yookiin kireemii qofaa fayyadamu osoo hin taane dhangala'aa fi kireemii sana walitti miksii goonee fayyadamuutiin ni dandeenya. Kanaaf amma ofii kootii kanan itti fayyadamu rifeensi koo hin gogguu, hin buqqa'u, hin cabu homaa tokko hin ta'u jechuudha. Naaf ta'e kanan itti fayyadamu yeroo baay'ee kana kan hin bitu jechuudha. Fakkeenyaaf qibaatiin kun vatiikaa, leewumii fi avokaadoo of keessaa qabu. Avokaadoon ofumayyuu rifeensaaf wallaansa guddaa fi faayidaa guddaa kan qabudha. Kun immoo qibaatii qullubbii adii akkasumas immoo rifeensa keenya dheerinni isaa guddinni isaa akka saffisiisuuf kan gargaaru. Kunis immoo vatiikaa asabuuda gurraacha kan of keessaa qabu jechuudha. Zayitii asabuuda gurraachaati. Kun immoo zayitii isa gurraacha yookiin olive oil isa jedhamudha. Kun vaaziliinii jechuudha. Vaaziliinii isa orjinaala jechuudha. Vaaziliiniin gosa meeqatu jira. Kunis immoo vaaziliinii madha garuu kana badaa namni rifeensaaf fayyadamu hin jiru. Kunis rifeensaaf garuu baay'ee gargaara. Adooveeraa of keessaatii qaba. Kun immoo qodaa duwwaa jechuudha. Qibaatiin amma as gubbaarratti argitan kun bakka tokkotti walitti makuudhaaf hin jira jechuudha. Dhangala'aan jira, kireemiin jira. Kun immoo qodaa duwwaa irratti gaafa waliin maku maal akka hin godhu. Qodaa duwwaa kana keessa qibaatii kana hundumaa erga walitti miksii godhee booda qodaa duwwaa kanatti bishaan naqee bakka kana keessa kaa'uufan jechuudha.
isin viidiyoo caqasaa rifeensi keenya dhimma inni itti goggoguu dhimma inni itti buqqa'uu caccabuu tokkollee hin jiru. Murteessaan akkaataa qabannaa keenyaati. Kana hundumaa bakka tokkotti miksiin godha jechuudha. Kuni kokonaatiidha. Garuu amma fixeen jira. Kanallee fayyadamuu ni dandeessu. Kokonaatii kana garuu addatti kan fayyadamtan yoo ta'e xiqqoo rifeensa goggogsuutii ni danda'a. Wanta rifeensa keenyaaf ta'u fi hin taane adda baasnee beekuun barbaachisaadha dursa. Ani kunoo haala kana qibaatii makana kan fayyadamu rifeensi kan koo baay'ee lallaafaa. Homa wanti na rakkisuu hin jiru. Erga qibaatii kana fayyadamtanii boodallee bifuma ani hojjetadhe kanaan yoo hojjetattan yeroo baay'ee ganamas galgalas filuurra guyyaa 2-3 kan turuu danda'u ala kanaan hojjetachuu dandeessu. Akkamittiin hojjetanna isa jedhu yoo ta'e viidiyoo darbe irratti hojjedheen ture. Kun rifeensa baay'ee gaariidha. Hojiidhaaf illee yeroo kan hin qabne yoo ta'e yeroo kan nuuf qusatu aga guyyaa 2-3tti rifeensi baay'ee jajjabaataa ta'e immoo aga guyyaa 4tti buluu ni danda'a. Kanaafuu rifeensa keenyaaf wanni nuti goonuu qibaatii kunoo kuni qibaatii qullubbii adiiti jechuudha. Kana duwwaas kan fayyadamtan yoo ta'e kunis addatti rifeensa keenyaaf hin gargaaru. Maaliif ni jajjabaata waan ta'eef kun immoo dhangala'aadha. Wanta jajjabaatu tokkoo fi kan nuti fayyadamuuti qabnu wanta kireemii of keessaa qabu ta'uu qabachuudha. Asabuuda gurraacha zayitii asabuuda gurraachi kanaas baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo fayyummaa mataa keenyaaf jechuudha. Vaaziliinii nuti fayyadamnu vaaziliinii gosa garagaraatu jira. Akkuma isiniin jedhee keessaa wal cinaara osoo ta'e baay'ee gaariidha. Akkasumas vaaziliiniin kan addarraatii caccabuu yeroo baay'ee beebii heer isa jedhamuutu kan baay'atudha yoo ta'e sana waldhaanuudhaaf gargaara jechuudha vaaziliiniin. Amma kun bakka kanatti bishaan qobaatti ho'isiitiin jira. Qodaan dura isinitti agarsiise suni kunoo as kana jira jechuudha. Qodaa duwwaa qofaattis qibaatii sana bakka tokkotti kan walitti dabalee qopheeffadheetiin jira. Isinillee kan isin barbaachisutti kana caalaas guddaas xiqqaas ta'e naaf ta'a jettanii kan isitti toletti fayyadamuu dandeessu. Kun hundumtuu faayidaa garaagaraa of keessaa qaba. Kun immoo bakka tokkotti gaafa dhufe rifeensa keenya inni lallaaffisuutii ni danda'a jechuudha. Kan goguu buqqa'u sana. Kanaaf guutummaa guutuutti rifeensa goguudhaa fi bubuqqa'uuf furmaata ta'uutii kan danda'u qibaatii kireemii ta'e fayyadamuutu gaariidha malee callisneemaa dibata dhangala'aa ta'e qofa kan fayyadamnudha yoo ta'e inni kun ofumattuu miidhaa waan ta'eef avokaadoo jechuudha. Kuni avokaadoo fi malee loomii of keessaa qaba. Loomiin haga tokko guutummaa guutuuttis yoo dhabamsiisuudhaa baate forforiidhaallee rifeensi keenya forforii kan qabudha yoo ta'e sana haga tokko hamma isaa hir'isuutii ni danda'ama loomiin jechuudha. Garuu guutummaa guutuutti balleessa isiniin jechuu hin danda'u. Ofii koo yaalee guutummaa guutuutti sanarraa waan hin arganneefi. Kuni akkuma isiniin jedhee vaaziliiniidha.
garuu aloe vera of keessaa qaba. Kan rifeensaatiin jedhamne garuu waan rifeensa inni miidhu hin jiru. Kireemii waan ta'eef kana hundumaa bakka tokkotti walitti miksii godha jechuudha yookiin walitti dabala. Kuni vaaziliiniidha. Yeroo baay'ee vaaziliinii baay'inaan kan hin fayyadamu. Waan tokko immoo yoo nama fayyade yookaan faayidaa isaa argan malee hin fayyadamani. Kanaaf isinillee vaaziliinii rifeensa quuf hin ta'u kan jettan namoonni tokko hin jirtu. Vaaziliinii qofaa kan fayyadamtan yoo ta'e vaaziliiniin hin qabata. Rifeensa hin qabata. Yeroo qabatu sanatti immoo yeroo filamu baay'een buqqa'uu danda'a jetuu danda'a. Xiqqoo waan jajjabaatuuf vaaziliiniin dibata dhangala'aa ta'e walitti yoo makame garuu baay'ee gaariidha. Kun amma kana hundumaayyuu bakka tokkotti walitti qabee qodaa duwwaa sanatti erga walitti dabalee booda bishaan ho'aa keessaa kaayiteen jira jechuudha. Daqiiqaa 5 illee 3 illee haguma ho'een sun wal fudhatee walitti makamutti kunoo kanarra ga'eetii jira jechuudha. Kun egaa gaaffima barbaachisa jedhee hin yaadu. Baay'ee namatti tola fayyadamuun rifeensaaf illee. Ofii keenyallee dibata garaagaraa kan fayyadamnu qibaatii adda addaatu jira yoo ta'e bakka kana bakka sana walitti maknee haga fayyadamnu yeroo keenya haga nu jalaatii qisaasisurra bakka tokkotti akkasitti walitti maknee fooliin isaallee baay'ee namatti tola. Qibaatiiwwan kana keessa foolii badaa kan qabu hin jiru. Fakkeenyaaf kan akka dhangala'aa kokonaatii fasoo ta'e xiqqoo daqiiqaa muraasaaf fayyadamne yoo miidhe malee fayyadamne rifeensa irratti dhiisuun fooliin inni qabu namatti toluu dhiisuu danda'a.